mata duree isaa. Haa ta'u dubbisi waan irra jiran sirri. Eessarra? Warra sirra jiran hundumaa hundumtuutti mul'atu jechoota kennaman dubbisi Ikkoo maal? dubbise boqonnaa afur Aha, hudhaa aha, Gilgaala tokko mhm, jechoota mhm, kennaman mhm. dubbisi. Jechoonni sitti Achi mul'atan hin jiraniire? ikkoo jechoota san dubbise re'ee jedhee jiraam. Aha, re'ee. Re'ee, Okay. ah, ro'oo, Ro'oo. isheen kun qaadhan qe'ee, Re'ee. sa'aatii. Sa'aatii jedha jechuudha. So, amma kan nuti barannu. Okay, asirraa waan si yaadachiise jira amma innaa dura waa'ee sanaa baradheen ture garuu na irraan fadhe naa galuu didee kan jette amma wadda dubbifte immoo waan si galee jira otoo hin haasa'in. Wanni naa galee Fuudhaa jechuun maal jechuudha? hudhaa jechuun kan liqimsi kan olis hin baane kan gadis hin buune kan gidduutti jedhanii irra taranii jechuudha. Okay. Otoo waliin baasin otoo gadi hin buufne fuudhanii kan irra darban. Okay, kan biraa biraan inni deebitee galte fakkaata. Biraan Beeka. waan ishiin dubbisaa turte dhageesse. Dhagee garuu nan dubbisa meesa kanaaf Eeshi mee dubbisi. nan dubbisa garuu yaani hudhaan kun maal akka ta'e gargar baafachuuf malee dubbisuma kana hundumayyuu nan dubbisa. Kanaafuu amma erga dubbiste dubbisuu erga dandeesse re'ee, ro'oo, ka'ee, Yookiis sa'aatii isa jedhu erga dubbisuu dandeesse booda fuudhaan maal jettee tilmaamte tilmaama keetii. yaani hudhaa jechuun kan hudhanii bira darban akkuma kanaan dura barsiisaa turte akkasuma itti fakkaata yaa sirraa xaarraachuu kana ni beektaa. Okay. Inna sirraa xaarraa'uufan malee otoo ishiin isa gubbaa dubbisaa jirtuun dubbisee xumure keessa kottisa kana re'een Alright. naamna kana. So amma warri kana booda ganaa dhuftanii barattanis warra amma barannus hudhaa jechuun hudhaan hiika mataa isaatii kana jennee jala murree akkana jechuudha jennu hin qabnu. Hudhaan mallattoodha. Warri kaan hudhaan jechuun dubbifama afaan Oromoo keessaa tokko jedhu. Hudhaa jechuun mallattoodha. Mallattoon isaa kun hoshii cuftuu kana keessa jirtu. Mallattoon ishii qoodduu otoo hin ta'in hudhaadha. Namoonni baay'een yeroo hudhaa barreessitanii akka qoodduutti barreessu. Qoodduu jechuun jala kanatti kan barreeffamtudha. Jala jecha tokko keessatti kan ittiin jechaa fi jecha gargar qoonnudha. Hudhaan garuu jechuma tokko mataasaa kan keessatti adda adda baamu. Yaadni isaas ni gadee. Hudhaan jechuma tokko keessatti otuma jecha sana hin xumuriin kan ittiin adda adda baafnu jechuudha. Sagalee. Qoodduun garuu jala isaatti galti. Iddoon ani diimaa dibaa jiru sun isin argamaa jira ta'e hin beeku. Hin argamu hin argamu. Hudhaan jala jecha tokkotti galti. Ishiin jechaa fi jecha gidduu galti qoodduun. Hudhaan garuu jechuma tokko keessa galti. Kuni jechuma tokkodha adda adda miti. Jechuma sana galti mataa duraan galti. Kanaafuu hudhaan akka mallattoo waraabbii fakkaatti. Mallattoo waraabbii jechuun mallattoo akkanaa hudhaa kana lamaa ishii wal bira kaan mallattoo waraabbii jedhamte jechuudha. Mallattoo waraabbii dachaadha isheen. Hudhaa kana tokko ishii wal taate immoo mallattoo waraabbii akka qeenxeeti. Mallattoo waraabbii jechuun wanta yaada namni biraa jedhe ganaatti darbina sirna tuqaalee keessatti erga waa'ee kana barannee xumurre. Yaada namni tokko jedhe ebelu akkas jette jennee yaada ishee akkuma jirutti fuunee dabarsuudhaaf mallattoo waraabbii yaada nama sanaa waraabne jechuudha. Mallattoo waraabbitu fayyadamna jechuudha. Kanaafuu hudhaa jechuun hudhaa fi irra butaa gargar baafadha. Hudhaa jechuun mallattoo yookiin qubee afaan Oromoo jecha afaan Oromoo tokkicha keessatti jecha afaan Oromoo tokkicha keessatti jechaaf jecha gargar qoodee otoo hin taane jechuma sana keessatti sagalee gargar qoodee kan galu yookiin dubbifamaaf dubbachiiftuu gidduu ta'uu danda'a yookiin immoo dubbachiiftuu gidduu ta'uu danda'a jechuudha. Dubbachiiftuu yeroo tokko kan gidduu galu jecha sanaa yoo hudhaan gidduu galuu baate hiika of danda'e waan hin kennine. Yeroo tokko immoo dubbachiiftuu gidduu kan galu seera afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuun afaan Oromoo wal fakkaattee sadii taatee wal bira galuu hin dandeessu waan ta'eef lamaa ishiif tokko ishii gargar qoodaa jechuudha. Iddoo tokkotti immoo dubbachiiftuun afaan Oromoo seera afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuun gosa adda addaa lama wal bira galuu hin dandeessu walitti aantee waan ta'eef
gargar baasaa jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa baay'eedha. Faayidaan isaa baay'eedha. Faayidaa baay'ee sana keessaa garuu hudhaa jechuun iddootti afaan keenya hudhamu yookiin mormi keenya yeroo dubbifnu hudhamu jechuudha. Hiikan isaa hudhamu hudhamu. Hiikaasaa hudhamu jechuudha. Kanaaf jecha afaan Oromoo ree isa jedhuu fi isa jedhu gidduutti yeroo dubbifnu qoonqoon keenya kun hin hudhama jechuudha. Re'ee, re'ee, re'ee. Argitanii akkatti hudhamu. Ree jedheetu hudhameetu gallakkifamee immoo jedhaa jechuudha. Kanaaf re'ee, re'ee jennaa jechuudha. Silaa otoo sadanuu walitti ta'anii ree jenna malee hudhamuun hin geessu jechuudha. Akka seera afaan Oromootti immoo ree kan jedhu hiikas hin qabu. Yoo walitti aanes dubbifamtuu wal fakkaattu sadii walitti aanuu waan hin dandeenyeef ree jennee hiika waan hin qabneef qubee maali afaan Oromoo kana keessaa mallattoo hudhaa gidduu galchinaa jechuudha. Isinii galee hudhaan iddootti sagaleen keenya inni jedhamee hudhamu iddootti sagaleen keenya hudhamu jechuudha. Irra butaatti immoo hin deemne. Hudhaaf irra butaan akkuma kana ta'anii irra butaa jechuun iddoo dubbifamaadha. Waa'ee dubbifamaa qofaa haasofna yeroo irra butaa. Inni kun waa'ee dubbifamaaf dubbachiiftu ta'uu danda'a. Waa'ee dubbachiiftu ta'uu danda'a. Garuu hudhaan dubbifamaaf dubbifamaa gidduu galu baay'ee hin mul'atu. Kanaaf dubbifamaan tokkoo fi dubbifamaan inni kan biraa walitti aananii yoo dhufan dubbifamaan inni tokkoo fi inni kan biraa itti aanee dhufe sun lamaan isaa waliin fakkaatan yoo ta'e adda adda yoo ta'e adda addummaan isaanii immoo qubee dachaa keessa hin jiru yoo ta'e qubee dachaa sanitti meera kanaan du'annaa barannu qubee dachaa jechuun qubee afaan Oromoo singilee jechuun maal jechuudha qubee baay'ee irraa kan ijaaraman tokkoof tokko walitti dhufanii lama dachaa kan ta'an garuu yeroo dubbifnu akka qubee tokkootti malee akka qubee adda addaatti adda adda baafnee kan hin dubbifne qubee dachaa jedhama. Qubee dachaa sana hin taane yoo ta'e qubee dachaa sanaan ala yoo ta'e qubee afaan Oromoo keessaa jecha afaan Oromoo keessatti qubee dubbifamaan lamatu walitti aanee dhufe yoo ta'e dubbifamaan sun waliin fakkaatu yoo ta'e yoo wal fakkaate jabaa ta'a. Yoo tokkitti ta'e illaa waliin fakkaatu jabaas ta'uu hin danda'u jechuudha. Akka immoo laafneef immoo jechi sun maalidhaa? Dubbifamaa lama of keessaa qaba. Dubbifamaa lamatu walitti aanee dhufe dubbachiiftuu gidduudhaan qabu taanaan jecha sana irra butaa goona. Irra butaa jechuun maal jechuudha? Qubee afaan Oromoo jecha afaan Oromoo keessatti qubee dubbifamaa lamaan gosa garaagaraa ta'anii walitti dhufan keessaa isa jalqabaa afaan keenya keessatti liqimsinee yookiin ilaasa duraa hinuunaan jedhe hudhaa irratti hinuunaan jedhe. Amma immoo qubee afaan Oromoo dubbifamaa keessatti isa jalqabaa afaan keenya keessatti liqimsinee sattaanu baafnee dubbifnaa jechuudha. Ingiliffa keessatti yeroo baay'ee mul'ata. Qubee lamaan isaa walitti aanee innaa dhufu qubee isa duraa liqimsaniitti isa gara sattaanu isaa dubbisu Ingiliffis yeroo baay'ee. Kanaaf qubee afaan Oromoo keessatti dubbifamaan lama yeroo walitti aanee dhufu gosa garaagaraati yoo ta'e jecha afaan Oromoo gidduutti qubeen dubbifamaan lama yoo dhufu gosa garaagaraati yoo ta'e innaan bira dhaga'u sirriitti isinii gala. Isa jalqabaa liqimsinee sattaanu yeroo dubbifnu irra butame yookiin hin liqimfame jedhama jechuudha. Inni kun garuu hin hudhame yookiin hin uune jechuudha. Inni kun yaadni isaa isinii galeera yoo ta'e qubee kana dubbifna jecha kana yeroo dubbifnu re'ee jedha. Re'ee jedha. Fakkeenyaaf re'ee kan jedhu keessatti ree inni jalqabaa jira. Inni lammaffaa jira. Asumaan immoo waan hundumaa kanaan dura baranne waa'ee dheeraa, waa'ee gabaabaa, waa'ee laafaa, waa'ee jabaa irraanfachuu qabdan jechuudha. Kan itti dabalaa jirru waa'ee hudhaati waan ta'eef. Kanaafuu ree kan jedhuun gabaabbatamuun dheeratan ni jalqaba. Ree. Gabaabbata. Maaliif gabaabbata? Tokko qaba. Dubbachiiftuu tokko qaba. Dubbachiiftuu afaan Oromoo tokkitti waan hudhaadhaa gaditti galtee jirtuuf hin gabaabbata. Lama ishiin kun on dheeratti moo hin gabaabbatti? Dheeratti. Kanaaf iddoo dheeratutti jennee irra bunnaa, irra harkifnee dubbannaa. Iddoo gabaabbatutti immoo jennee gabaabsine argitanii namni re'ee jedheen dubbanne jira isin gidduu re'ee. Kanaafuu ree yeroo jennu hin gabaabbata. Yeroo jennu immoo dheerata. Re'ee argitanii. Garuu dubbifamaa kana keessatti jecha kana keessatti jechuudha. Dogoggorree otoo as galchine lamaa fi tokko gidduu otoo galchine raa biratti lama goone qubee isa kana immoo yookiin mallattoo
hudhaa otoo gidduu kana galchine lamaan ishii gara dhumaa gidduu otoo galchine tokko qofaatti hambifne akkam ta'a? Re'ee ta'a. Re'ee ta'a. Re'ee jechuun immoo tarii hiikaa hin qabu ta'uu danda'a. Yookiin re'ee jechuu barbaanne re'ee jennee yeroo barreessinu namni sun waan nuti jechuu barbaanne isii kan biraatti nu hubataa jechuudha. Inni galee wanti nan jechaa jira. Kanaaf afaan Oromoo keessatti yeroo dubbifnu akka dubbachuudhaaf hiikadhaaf ta'utti dubbifna jechuudha. Fakkeenyaaf re'ee 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 jedhee yoo dubbadhe naannoo keenyatti re'een re'ee jedhamee waamama yoo ta'e ani immoo qubeen afaan Oromoo jalqaba irratti hin gaafata dhuma irratti hin dheerata jedhee re'ee re'ee jedhee yoo dubbadhe namni akkaataa ta'utti nu hubachuu danda'a jettanii yaaddu. Hin hubatu. Naafi tokko akkasittidha. Akkaataa ta'utti dubbifna. Lammaffaa akkaataa ta'utti qofa ta'uu hin taane akkaataa dubbannutti barreessina. Akkaataa dubbannutti fakkeenyaaf afaan Oromoo iddoo garaagaraatti loqodatu jira. Rakkoonni guddaan isa kanaa. Loqoda inni Booranaa akka kottan barreeffadha. Inni Shawaa akka kottan akkas ta'a jedha akkas. Garuu walumaa galatti akka kitaabni kun barreeffametti re'ee kan jedhu re'ee. Loqoda nama hundumaafuu galuu danda'u. Yookiin wal ta'aayyuu jechuu dandeenya. Re'ee. Namni kan biraa immoo re'ee sana waan biraatti waamuu danda'a. Akka naannoo isaatti immoo akka ittiin barreeffadha akka ittiin dubbisa jechuu danda'a. Garuu akka kanatti yoo barreesse akka barreessutti yoo dubbifte yookiin immoo akka kanatti yoo dubbifte akka dubbiftutti yoo barreessite hiika godhata jechuudha. Yookiin immoo akka dubbattutti yoo barreessite. Yoo akkas hin taane namni itti walii galuu hin danda'u. Namni akkuma keetti dubbatan. Inni lammaffaanis qe'ee jedhaa qaa biratti een tokko waan ta'eef hin gaabbatti lama immoo taa'amtee waan jirtuuf hin dheeratti. Kanaaf qe'ee ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee warri kaan akka mallattootti ilaalu hudhaa kana warri kaan immoo akka qubee dubbifamaatti ilaalu sababni isaa akka kana waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee iddoon tokko tokko iddoon itti akka yoo dubbifamaatti ilaalle yoo jiraate rakkoo uumu jira. Fakkeenyaaf dubbifamaa walitti yoo aanee gosa garaagaraa ta'e irra bunna jennee garuu immoo irra butuun immoo iddootti nu rakkisu jira jechuudha. Inni itti aanus ro'oo jedha. Inni jalqabaa gabaabaadha. Oon tokkitti waan taateef inni itti aanu oon lama waan taateef inni dheerataa ro'oo jenna jechuudha. Kanaaf sammuu koo keessatti ro'oo jedhee barreessuudhaaf jalqabatti sammuu koo keessatti yaada jechuudha. Ro'oo 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 raa fi oon inni jalqabaa hin gaabbata. Oo inni jedhu inni dheerata. Gidduutti immoo sagaleen koo hin hudhama. Kanaafuu hudhaan galchaa. Ro hudhaa oo dheeraa akkasan godha jechuudha. Inni itti aanu birsaga waan jedhamu jira. Birsaga ganaa gara fuulduratti waran waa'ee barreeffama guddaa keessatti. Inni itti aanu immoo saa biratti a jedheetu hudhaa galcheetu amma immoo a lama galcheetu taa biratti i lama galchaa sa'aatii jedha jechuudha. Sa'aatii saan ishiin jalqabaa maa gabaabbatte a tokkotti dubbachiiftu tokko qabdi. Aan ishiin lammaffaa dheeratte dubbachiiftu lama qabdi. Aadha. Taa biratti i lama jira. Kanaafuu hin dheeressinaa i tii jenna jechuudha. Sa a tii sa a tii jenna jechuudha. Kanaaf warri kanan dura qubee hin barannes waan muraasa keessaa argachaa deemtu waan ta'eef yeroo itti aanutti akka salphaatti ni gala. Waan guddaa akka hin taane itti hubadhaa. Namoonni isin argitan kun baay'ee isaanii warra yuutuub irraa ilaalanii baratan warra nu gidduutti baratanii. Kuni hudhaadha jechuudha. Kanaaf hudhaa keessatti amma jechoota kan biraa hudhaan yoo isinii dhufe dubbisuu, dubbachuu, barreessuun isaa isin rakkisa jettanii yaaddu warri waa'ee hudhaa barachaa jiru. Biraanii fi keessumatti seenaa. Nu rakkisadhee yaadu garuu. Kanaaf viidiyoo kanarra deddeebitanii mallattoo mata duree hudhaa yeroo nan hin dubbisna garuu hiika bira. Malee guyyaa tokko irraanfattanii otoo waa'een isaa sirriitti sammuu keessatti isin qabatamin irraanfattanii dhiistan ta'an achumaan badaa. Garuu viidiyoo kanarra deebitanii ammas hudhaa jedhee isinii gallakkisa yuutuub irraa. Kanaaf yeroo waa'ee hudhaan isin dhibee fiigdanii hattanii hudhaan akkam ture jettu daqiiqaa muraasa keessatti waa'ee hudhaa deebitanii miimoorii keessan keessatti sammuu keessan keessatti yaadattan jechuudha. Daqiiqaa lama kan hin caalle qabna warri zuumii irra jirtan zuumiin akkuma beekamu isin jalaa cufa yeroo muraasa booda yeroo isin jalaa cufe daqiiqaa 10 eegdaniitu fakkeenyaaf amma 8 fi walakkaa yoo cufe gara amma na biraa akkasii waan ta'eef daqiiqaa 30 irratti isin biraa yoo cufe gara daqiiqaa 40 booda deebitanii yaaddu jechuudha. Yeroo muraasa waan biraa irratti baranna keessumatti waa'ee irra butaa jechuudha. Kanaaf hudhaan akka kanaadha. As keessaa jecha tokkitti yoo ilaalle jecha kana eenyutu dubbise?
Jecha kana. Eh, Ah, hudhaan itti godhamuu Mari'achuu barbaachisu. kan jedhudha. Maal jedha jechichi? Mari'achuudha. Mari'achuu. Jechichi mari'achuu jechuu barbaadeeti. Kanaafuu hudhaa of keessaa qaba moo hin qabu? Hudhaan seenuu qaba dirqama. Seenuu qaba malee inni of keessaa hin qabu. Eh, Eessatti Keessaan qaba. galchuutu nurra jiraata? Sammuu keessan keessatti gala. Ma, ri, a, eessatti galchina ii cinaa galchina. if, Aayuwa. ifi maal gidduutti? Aa. Aaguutti galchina. Ifi Gubbaatti. a gidduutti galchina. Maaliif seera afaan oromoo keessatti qubeen dubbachiiftuun lama walitti aanuu hin dandeessu. Lammaffaa yeroo sagalee keenya marii 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 achuu yeroo jennu iddoon itti qabu iddoo sana jechuudha. Marii fi marii achuu ii fi aatu warra kutaa jechuudha iddoo sanatti. Lachuu qubee dubbachiiftuudha waan ta'aniif jechuudha. Otoo qubeen dubbifamaa wayii biraa achi jiraatee rakkoo hin ture garuu marii achuu qubeen dubbichiiftuun lamaan ishii walitti aanuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Fakkeenya kanaan yeroo biraa viidiyoo teessanii ilaaltanii akka kanatti hojjettu asuma irratti ammaaf asuma irratti dhaabna. Haa ta'uu deebineetu wal argina daqiiqaa. Yaada.